shamarran biyya arabaa jireenyi isin ulfaata yaatanis biyyarraa jireenyi biyya arabaa hin ulfaata hundarraa waan hawwin argannaa fedhii keessan cuftanii jiruu galatan qabne umrii keessan fixxanii of jijjiirra jettanii kada yaatan biyyarraa ofee hin jijjiiramne ka warraa ta'e carraan keessanoo yoom ilaata yoom haara galfattanii yoom qaama godhattanii akka namaa taatanii kasilaa biyyaan baatti facaatee meeqa osoo dhaabattu kaleen jeerararraatee ormu silaa ormuma namaa hin qabu naasuu hunduu isinitti tajaajilaa isinaa baasu xiqqaa guddaa yaamanii jiruu itti adheessanii ibiddaan qaama gubaa dullatti fakkeessanii lolaa fi qeeqa warraa hunduma isaa dandeettee mataa gadi qabattee jiruuf jireenya moote lafee diinagdee taatee jireenya fooyyessitee warra jiruu rakkifteef jireenya qajeelchitee waan jedhe sun taaki dachiifsamiin argite yoo gayyaa imalee oliyyaa bishaanuu waa'ee keessa yoo kaasu yaalnu wallaan qixxaahu bakka ilmaa buutee abbatti gootee jiruu namni kana soba jedhu tasumayyuu hin jiru harka tokkoon hojjechiisi galii irra nyaatu hunduu ishee eeggata isiin akka maataatu jireenya tulfaatee jalaa kooda dhabdee kanaaf fuuni si jedhama arabaatti dhabdee maali isin ta'aree garaan kun gubatee qorraa fi ho'a keessa dhiinni keessan dhumate waa'ee jiruu keessanii maaltu isin dubbate dalagaan keessan guddaa galatooma hunduu gazaa keessan kabeeku rabbii malee hin jiru yaa obsa qabeeyyii namaa madda gammachuu jiru namni isin madaalu biyya lafaa irra hin jiru shamarran biyya arabaa mootii shamarran hundi keessa warqiidha takkatti qixxe dhibba jaalatteeti miti waan fetellee taatee roorroo itti ammaanaa mana xalabaatti baate si ajjeefna jetteen erana kidhaadatte garii lubbuu olfachuuf kaatee jalaa baqatte hunduu durjee jechuun maqaa tokko argatte maqaa walitti qabu hunduu maqaan shamaraa hundi baalagee miti gargar baasaa jirana hundaa walitti qabdanii jettanii baalagee shamaramee ajjira takkaayoo hin daganne hintu tuqina dheesa warri qeeqaa oltanii waa'ee rakkinna jedhaa hagamta akka beektanii rakkinna jedhaa himu guyyaanuu wallaan gahu arnaaf asumas dhaaba yeroo biraa haa ta'u. Yaa jiru biyya ormaa biyya lafaa kanarraa hadhaan mi'a hin qabne jiruu biyya hormaati kan garaa namaan laafne beela'uu keef dheebochuu himachuun kan ulfaatu naannoo. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo mee har'a waan xiqqoo tokko isin yaadachiisaa yookiin immoo beekumsa koo xiqqoo irraa waan xiqqoo isiniif fira innis maal yoo jettan mee namoonni biyya lafaa kanarraa mana namaa keessa hojjettan mana namaa keessa jechaadha mana keessan keessa odoo hin taane mana namaa yookaan sarraatanyaa yookaan mana madaamii manoota bakka garaagaraa warreen jiraattaniifan yaada kana kaasa warri kaan yaa'u ammaaf itti yaaduu dhiisuu dandeessu. Innis maal yoo jettanii gaafa mana namaati hojjettanii gaafa mana sana wajjin wal dhabdan yookiin immoo wal loltan madaamii faana namoota garaagaraa mana namaati hojjettan sana wajjin gaafa wal loltanii mana koomiti waan ta'eef as yoon ba'ee hojiin barbaade argachuu hin danda'a wayin immoo nambaa mana kanaa jettee hin yaadda sababni nani kana siin jedheefis manichi kan kee miti garuu yeroodhaaf keessa turta yeroodhaaf gaafa keessa turtu wayin ji'a tokko ta'uu danda'a biyaans waggaa 2 3 5 6 haga 10 ta'uu danda'a haga achi keessa jiraattu hin beekamu waan ta'eef yoo kontiraataa ta'e waggaa 2 waggaa 3 keessa jiraachuu dandeessa hanati garuu achi hojjettuu fi kaayyoo tokko qabda innis namantaadha gaafa namantaa jettee yaaddee hojjettee akkamittiin an akka abaluutti wayin immoo akka mataa koottan mana ijaarradhee istaandaardii mataa kootiin jiraadhaa jettee yaadda mana namaa keessaa ba'ee haa ta'u malee garuu biyyi lafaa kunoo akka mana kiraa ta'e wayin immoo mana nama sarraatanya mana akka madaamii ta'e sana namni yaadee beeku kana jira yooman keessaa ari'amaa yooman keessaa bahaa namni jedhee yaadee beeku jira ani immoo yooman akka kootti mana waaqarratti ijaarradhee akkuma lafarratti ijaarrattee ani istaandaardii mataa kootiin jiraadha jettu sanatti yooma waaqayyo biratti akkaataa sana mootummaa waaqayyo irratti yooma mana ijaarradhaa maal hojjedhee mana ijaarradhaa mana madaamii seentee akkuma qarshii ji'a walitti qabattee mana kee ijaarrattu waaqa biratti maal godheen mana ijaarradha gaarummaa akkamiitiin mana ijaarradha jettee yaaddee beektaa isa kanaatiif har'aa kaasiitti yaadi hamma beekumsa koorraan sitti maacha akkuma manni namaa sarraatanyaan ati mana namaa keessaa hojjetu biyyi lafaa kunis mana namaati kalaas amantus amanuu baattus kana jaalattus jibbitus hin liqimsitaa jechaadha kuni mana namaati kan kee miti inni ijaarrattus kan namaati inni manni madaamis kan namaati kanaaf maal goota mana mataa keetii ijaarrachuuf ammaa kaasiitii qophaa'e sitti ni maali isa kanaaf mana kootti yoo mangaladhiititti yaadi kadhadhu baay waan ta'e yoo irraa baratte baay'ee natti tola.
garuu tokko keessaa isiniif himuu hin danda'a. Anis yeroon jalqaba biyyaa dhufu biyya keenyatti afaan Arabaa dhagahee hin beeku. Akka Suudaanii dhufeen mana dalagaa galee osuma hojjetaa jiru. Jaarsi madaamiin kiyyaa ganama sandawusha fudhatee gara hojii isaa deema. Achi guyyaa tokko madaamiin mucaa xiqqaa jira, daa'ima xiqqaa jira. Paampersii itti jijjiirtee kiisii keessa gootee xarbeezaa gubbaa goote. Achi namichi deemuudhaaf waan ariifataa jiruuf naaf fidinaan jedhee sandawusha. Achi an sandawusha se'ee qodaa keessa godhee kenneef gara hojii deemee yeroo sa'aatiin gaheetti naannoo turaa jedhu waan biraati. Namichi maal jedhu? Isee deebi'ee dhufe makiinaadhaan. Dhufee naa wayaamee kottu nyaata sii fideen. Hodhuu nyaata sii fidee nyaadhu naan jedhee maa inni jedhee harkaaf yeroo laalu kaayisa siin ganama keessa geesse. ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ሸክሜን ወሰድከው አበሳዬን አስረስተኸኛል መከራዬን አስረስተኸኛል መከራዬን እኔ አመልክሃለሁ በደስታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ሸክሜን ወሰድከው አበሳዬን አስረስተኸኛል መከራዬን አስረስተኸኛል